magaalaa Adaamaatti masjiidni seenamee quraanni gugguufamee cirame social mediaadhaan faca'aa jiru suni Oromoo godhe Oromoon isa marsee eeguu bar ofii isaatiif isa marsee eegaa jira bar manneen bataskaanaatti immoo baqatan achi kaanii immoo maaliif jennaan na jala dhufanii dhimma amantii fakkeessuudhaaf kanaaf Oromoo harka kee ol qabadhu dhimma kan inuma ceena waa hin ciisre si rafnesi inuma ceena waan ta'eef harka kee ol qabadhuuti manneen amantii hundayyuu kan amantii ortodoksii hordoftus kan amantii islaamaa hordoftus kan amantii waaqeffataa hordoftus protestaantii hundi keessan harka wal qabattanii dhimma amantii jidduu kaa'amuudhaaf ergama biraatiin dudduubbeedhaa ka'ee hojjetamaa jiru kana ofirraa ittisuudhaaf hundi keenya dammaqootu nurraa eegama akka fakkeenyaatti waan nama laalessu hojjechuudhaaf jecha baqataa kaleessaa Harargeedhaa baqatee mootummaan naannoo Oromiyaa ummanni baharraa dhiharraa kaabarraa kibbarraa jiddu galeessa ummanni walisorraa kun waadaa bargaarraa wajjiniin nyaata geessaa fi baan ummata kana kaleessa kallattii biraarraa warri ergama biraa dhufan sabiyyii daa'ima waggaa 9 daa'ima waggaa 12 ijoollee keessanii dhafanii qaqqaluu jechuun waan nama miira keessa naquudhaaf maaliif akkana godhamuun sawwan inni godhameefi akka ummanni yeroo kana arge hin aara waaw isaati hidda isaati dhiiga isaati hin aara miti yeroo inni aare itti fiigee jennaan mootummaan immoo ummata kana hundaafuu mootiidha mootummaan jijjiirama eenyuufuu mootiidha Affaariifis Somaaleedhaafis sabaaf sablammoota Oromoodhaafis Amaaraafis sabaaf sablammoota biyya kana keessa hin jiru hundaafuu mootii waan ta'eef nagaa eegsisuun dirqama isaati akkam ta'e nagaa eegsisa kanaa godhamaa jiru akkam ta'e eegsisa kana hawaasa Oromootii fi ummata biraa jidduu waa kaa'uudhaaf hawaasa Oromootii fi mootummaa jidduu waa kaa'uudhaaf kun hundi shira kaleessa ijaaramaa dhufe hadda ka'e hadda dhaanne kaleessa dhaaleeti hadda dhaanuu jalqabe kanaaf kan ummanni Oromoo tasgabbiidhaan har'a wanni nuti hubachuu qabnu ergamni kun ergama mootummaa jijjiirama fedhuu bira osoo hin ta'in ergamni kun ergamaa biraa ta'uusaa akka inni hubatuun hubachiifadhaa galatoomaa ulfaadhaa. Ummanni Oromoos ummanni Muslimaas akkuma kan warra amantii kaanillee hammas tasgabbaa akkuma duraan ajaja walii hordofaa turre wal dhagahaa turre waliin ajajamaa turre wal dhagahuun kun bu'aa guddaa qabaa fuuldurattis nu ceesisa jedheen abdii guddaa qabaa ergaa hayyoota keenya haa dhaggeeffannu waliin haa ajajamnu waliin haa deemnu jedhaatanii eega sana asii gara dhuma hiriira kaleessa dheengadda ture keessatti immoo qaamonni ergama biraa qaban kan kaayyoo biraa karoorfatan waan tokko tokko gidduu ummataa buusuu karoorsaniiru san keessaa inni ijoon tokkumaa inni namoota kana Oromoon akkuma sila obbolawwan keenya kaasaa turanii mirga abbaa biyyooma isaatii fi mirga saba isaatii fi falmataa jira yeroo kana keessatti garaagarummaa amantaa uumuuf warri karoorfatanii socho'an ergama biraa qaban ni jiru akkuma kana immoo Oromoon illee jidduu isaatti akka inni wal lolu warri godhan ni jiran qabxii isii kana qabxii jabduudhaan hubadhaa Oromoon Jimmaa akka inni Arsii wal lolu Wallaggaa wal lolu akkuma kana Oromoon godinaan yookiin gosaan sanyii wal qoodee akka wal lolu warri karoorsan ni jiru kana bira darbe immoo Oromoon sabaaf sablammii naannoo Oromiyaa keessa jiraatan irratti miidhaa geessisee waldhabbiin kun itti ulfaatee Oromiyaan kun dachii lolaa dachii jeequmsa akkasiin taatu warri karoorsanii socho'an ni jiru qabatamaanis kan nuti maqaa dha'uu dandeenyullee ni jira kanarraa ka'uudhaan amma guyyaa kaleessaa masiinni naannoo magaalaa Adaamaa qabalee duwwaa tokko keessatti masiinni diigamee quraanni cicciramee jira akkuma kana naannoon gariin kan manni kiristaanaallee akkas godhame jiraachuun ni mala ani akka abbaa amantii naannoo Oromiyaa jiru irratti gochi kun gocha baay'ee hamaa gocha eenyurraayyuu hin eegamne ana amantiin kiristaanaas kana godha jedhee hin eegu kanaafuu gocha baay'ee nama gaddisiisuudha gadda keenya si ibsataasa kanarratti fuulduratti ni sirraa jenna dhaamsan asirratti qabu maa inni garuu namichatu wajii ammaa keessa biddeenni lama badee jedhe utuu nuti wajii keessa jirruji waa dhufee nu jalaa waa hatatee deeme warra sana ergama warra sanaa bakkaan hin geenyu yaa uummata Oromoo ergama warra amantii walitti nu buusee nu adda baasee ofii isaatii bu'aa gidduudhaa buufatu ta'uun qabnu gonkuma bakki nuti dhimma amantii keenyaatti mari'annu jira sirriitti walganya waan amantii keenya laallatu sirriitti mari'anna dhaabbileen amantii islaamaa jira kan amantii kiristaanaa jira kan waaqeffataas jira sirriitti irratti mari'annee amantii keenyaan deemne bakka immoo tokkummaa Oromoo ilaallatu kanarratti yoommoo san bira darbe bakka tokkummaa guutuu biyyattii ilaallatu irratti akka guutuu biyyaattis irratti mari'anna kanaafu wanti ta'uu qabu amma
ummanni Oromoos ummanni Muslimaas ergama diinaa sana fudhannee walirratti hin bobba'ina. Ani kana akka fakkeenya guddaatti humtan kaasuu danda'u barsiisaa Ile Mikaa'el Ammanuu bira jiru Jimmatti waggaa 7 har'aa 8 har'aa maaltu uumame ergaa diinaa yeroo sana kan gubbaa keenya jirus diina ture maal godhe mana amantii Pirotestaantii tokko keessatti geessanii quraana ciranii mana fincaanii buusan. Ogga mana fincaanii buusan kana namni muslimaa tokko achi dhaqee ogga quraanni cirame mana fincaanii buu obsuu hin danda'u baay'ee miira keessa seene dallansuu sanaan kee mana amantii sana gube lolli gidduutti qabate. Hunduu obsuu hin danda'u kun mana amantii isaa gubate kun kitaaba amantii isaa cirame lolli gidduu isaatti qabate. Yeroo san silaa kan mootummaa irraa eegnu maal ture akka warri kun waliin lolle tasgabbeessee kan silaa walirraa dhaabu loltoonni dhufanii dhaabatu isa manni amantii gubatu ni ilaalu isa ummanni wal ajjeesu ni ilaalu dhaabatanii walirraa hin dhowwan. Ogga kana manni amantii Pirotestaantii hedduu gubate muslimnii fi Pirotestaantiin Ortodoksiin darbee wal ajjeese akka kana dhaabatanii ilaalu. Ummanni hunduu miira keessa seene. Booda sanii maaltu uumame isa amantii Pirotestaantii hordofus mana hidhaatti isa amantii muslimaa hordofus mana hidhaatti. Namoota yoo xiqqaate magaalaa naannoo Sandaaborraa nama 600 muslimni hidhamee Pirotestaantiis akkasuma hidhame. Ummanni keenya hamma yoona gochisuun shira diinaa ta'uun barra. Diinatu walitti nu naqee wal nu dhabsiise jechuu hin hubanne hamma yoona. Pirotestaantiin muslima diina godhatee hafe muslimni Pirotestaantii sana diina godhatee hafe. Diraamaan akka kana bakka hedduutti nutti deddeebi'uuf jira. Nuti akka amantii muslimaattis warra hordoftoota amantii biraa mirga isaanii kabajuun dirqama. Akka amantii Pirotestaantiittis akka amantii Ortodoksii waaqeffataattis waaqeffataan har'a dhufe anaan muslimummaa dhiisi dirqama waaqeffannaa hordofinaan jechuu gonkumaa hin danda'u kun. Sirni kun minilikiin darbeera. Waan har'a deebi'uu danda'u miti. Amantiinatu sii filata, maqaanatu sii filata, eenyummaanatu sii filataan gonkumaa hin danda'amu kun yeroo ammaa keessatti. Kanaaf wanti nuti hubachuu qabnu guyyaa har'aa keessatti nuti mirga amantii feene hordofuu ni qabna. Mirga siyaasaas ni qabna. Mirga adda addaa gonfannee jirra. Yeroo kana keessatti garuu waldiiguun miidhaa guddaa nurratti uumaa qabdi. Ijoo tokko lammaffaa bakka asirratti kaasu obboleeyyan kiyyallee baay'inaan dubbatanii xixiqqoo sii gabaabseen ibsaafanii nuti kanas jirru kun eenyummaa adda addaa qabna. Namoonni qabxii isa ijoodha. Namummaan ofuma mataa isaatti ati osoo nama hin ta'in waa'een amantii sitti hin himamu waa'een sabaa sitti hin himamu. Namummaa keenya haa fudhannu dura. Ilmaan keenya lafaa kaan nama ta'aa dura haa jennu. Qabxiin lammaffaa biyyooma irratti xiyyeeffannu. Nuti gaafa biyya kana keessa jiraannu Itoophiyaa biyya jedhu amma daangaa bara Minilikillee hundeeffamu malee walii galleetuma tokko taanee jirra. Biyya kana waliin qabna. Amma akka Islaamaatti maaltu jira? Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa Madiinaan seenanu biyya sana keessa nama amantiin addaa sabaan addaatu ture. Ummanni Israa'elii kan amantii Yahudaa hordofantu jiru. Ummanni Madiinaa kan amantii Islaamaa hordofantu jiru. Akkuma kana kiristaanonni naannoo Shaamirraa siqanii jiraatantu jiru. Warra kana sadaniin gaafa walitti dhufanu kottaa biyyi kun keenya waliin nageenya eegsifna waliin misoomsina diina dhufullee waliin biyya kanarraa deebifna amantii moonu hundinuu adda addatti qabna mirga amantii keenyaa ni qabna jedhan. Har'asi bu'uurri sun qajeelfamni sun amantii Islaamaa keessa akkuma sanatti jira. Aniifati gaafa amantiin adda ta'anu inni na dhaggeeffatu gaafa amantiin naan adda ta'u biyya kana immoo waliin qabna jechuudha. Sabaaf sablammiidhumaanis. Inni sadaffaan immoo eenyummaa ammaa inni saba tokko Ustaz Kaamil Shamsuu sila kaasaa ture. Saba tokko jechuun saba kana Arabuma nu qoode gaafa dura an Oromummaa filadhee itti hin dhalanne Ustaz Raayyaan Oromummaa filattee way filattee taate namni filatee itti dhalate tokkollee hin jiru. Isa Rabbiin nuu kenne kana jijjiiruus hin dandeenyu Oromummaa kootiin qaanfachuus hin danda'u sichi. Oromummaa kootiin boonuu sabboonaa ta'uun irrattuu dirqama. Itti qaanfachuus hin qabu. Gadhee ta'a namni Oromummaa isaatiin qaanfatee jechuudha. Kanaaf sabni biraa dhufee Oromummaa kootiin dhiibbaan irraan gahuu hin qabu. Dhiibbaan Oromoo irra kaleessa gahaa ture kan waggaa lama dura Somaaleerraa Oromoonni miliyoonatti tilmaamaman buqqaan suni hanga yoona madaansaa nutti ulfaateeti jira. Ummanni Oromoo kaleessa miidhame kun hadha miidhaa sana teessanii nu yaadachiisinaadha qabxiin ijoon guddaan hin jiru. Warra nu miidhe sana nutti hin faarsina. Akka amantiitti muslima mirgi koo kabajamuu qaba. Manna amantii kootii kabajamuu qaba. Kitaabni amantii kootii kabajamuu qaba. Obboleessi koo inni sun Pirotestaantii yoo ta'e manni amantii Pirotestaantii sun kabajamuu qaba. Kitaabni isaa kabajamuu qaba. Mirga isaa eenyu nu dhiibuu gonkuma hin danda'u. Bu'uura kanarratti hundoofnee waliin jiraachuu qabna.
kan biraa muqabxiinani gara dhumaarra dubbadhumaa inni taatee hamma uumame kana abbootiin amantiis bakka hundattuu taatee kana tasgabbeessuus qabu gocha obboleessa keenya Jawaar irratti godhame kana mormuu qabu qaamni mootummaallee waan kana mormuu qaba gocha kana eenyutu hojjete amma yoona wamti nuti beeynu hin jiru akka qaama mootummaatti waan kana mirkaneeffatee ibsa isaanuu baasuu qaba garee waldhabbii nu gidduutti uumaniif carraa laachuu hin qabnu keessattuu akka mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidootti gaafii mana lubummaa Oromiyaa dhiyeessinee jirra manni lubummaa Oromiyaa kun caasansaa akka lafanuu qabatu barbaanna inumaayyuu wanta shakkinu keessaa inni muummeen gaafii mana lubummaa Oromiyaa kan ija isaa jaamsuudhaaf akkaataa kanaan hojjechaa akka jiran wanti nuti shakkinu ni jira even sinodosiyyuu jeeqanii walgahii adeemsisuun dandeenyu otoo manni kiristaanaa gubachaa jirtu jedhaniitoo walgahii ajandaa kana qabatanii utuu taa'anii jiranu ajandaan kun akka addaan citus hojjetamaa akka jiru sirriitti shakkina dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha manneen kiristaanaa keessattis manneen kiristaanaa yoo gubatanii fi miidhaan adda addaa irra ga'u manni lubummaa Oromiyaa kan dhaabbatu manni kiristaanaa balleessuudhaafi warra musliimaa waliin ta'uudhaan yookaan pirootestaantii waliin ta'uudhaan jaamsuudhaafi jedhameetoo gaafiin adda addaa gaafatamaa jira amantoonni akka abdii kutatan kan inni hojjetamaa jiruna amantoonni abdii kutachuu hin qabanii akkuma oromummaa keenya jaalannu ortodoksummaa keenya sin jaalanna oromummaan keenyaaf ortodoksummaan keenya sabaaf sablammii adda addaa hordoftoota amantii adda addaa waliin akka wal dandeenyee jiraannu humna nuu laata lamaanuu wal simsiisuun ni danda'ama dirqama wal dhabuun qabanii kanaaf nagaan waa hunda xumuruun barbaachisaadha hundi amanaan hundi mana kiristaanaasaa haa eeggatu waldhabbiin keenya nama waliin miti afuura xuraa'aa diiyaabiloos waliin qofaadha waldhabbiin keenya isa immoo kadhannaa fi jaalalaan malee kan injifannu waraanaan isii miti lolaan isii miti waldhabbiidhaan isii miti otuma kan nu jibbiyyuu jiraate warra sin jibban jaaladhaa warra sin abaaran eebbisaa warra sin ari'ataniif kadhadhaa waan jedhuuf humnaan wanni nuti adeemnu hin jiru jaalalaaf nageenyaan tasgabbiidhaan waa hunda injifachuudhaaf haa hojjennu horaa bulaa deebana ummanni keenya sabni bal'aan sabni Oromoo dammaqee jira wal dhagaa akka jirus tarsiimoodhaanis akka socho'aa jirus miirri qabsoo isa keessa jiru akka hin qabbanoofne mirkaneessee jira guyyoota lamman darban kana keessatti kanaafuu hundaafuu ergaa guddaa dabarsee jira qarreen qeerroon inni baadiyyaa inni magaalaa inni as jiru jaalala tokkummaadhaan amantaadhaan osoo waliin qoodin taatee kana balaaleffatee waan aggaamame kana fashaleessee jira wantoota immoo nuti hin agarre kan lafa jala hojjetamaa jiran baay'eetu jiru dhimma baay'eedhaan wal qabatee kanas kan fashaleessuu dandeenyu tokko taanee wal dhaggeeffannee dhugaa qabannee yoo walii wajjin hiriirre wantoota baay'ee xaxamanii lafa keessatti inni kaan alatti xaxama inni kaan biyya keessatti xaxama inni kaan finfinnee inni kaan naannoo adda addaa keessatti sadarkaa jaarmayaatiin shira xaxamaa jiru baay'eetu jira kanaafuu Oromiyaan dirree waraanaan taatu Oromiyaan dirree lubbuun namaa itti bahu namni itti walitti bu'u hin taatu dirree bilisummaa dirree badhaadhinaa dirree nageenyaa dirree olaantummaa seeraa dirree tokkummaa taati Oromiyaan yoo Rabbi jedhe inshallah kan akka taatuuf immoo qalbiidhaan sammuu bilchaataadhaan walii wajjiniin yoo sochoone kan taati walii wajjiniin haa sochoonu wala dhaggeeffannuun jedha jazakumullahu khairan barakallahu fiikum Oromooni kanaan dura wanti dhabe hin jiru ture Oromoon wanti dhabe waan tokkicha Oromoon saba bal'aadha saba qabeenya qabu saba taa'umsi isaallee bakka bareedduu Itoophiyaa kana keessatti bakka ani yeroo tokko Oromoon attamitti lafa taa'e kana fa'a attamitti eenyu jedhee argate jedha raayyaa yoo dhaqne raayyallee lafa attamiiti yoo gara Jimmaa deemne lixa yoo deemne bahaa yoo deemne kibba yoo deemne lafti Oromoon irra taa'e lafa waan biraati Oromoon waa hunda biyya kana keessatti otoo argatee otoo qabeenyaan jiru waa tokkichi akka dhabeeti taarikatti akka yoo dandee tokkichummaa dhabeeti tokkichummaa dhabne ammas har'as Oromoon tokko hataanu jennee dubbachuuni ani natti baay'ee natti gadde tokkichummaa keenya dhabneeti ammaatti waan har'a arganne kana
dhabne duraan ummanni biraa nurratti eenyu ta'ee nu cunqursee kan jiraate har'a immoo waa hedduu argannee jirra irra aannee jirra kunoo biyya bulchuu argannee jirra waan taariikatti hin argine waan kana attamitti eegnaa attamitti harka keenya akka hin baane sabni binaa ammas akkuma kanaan dura argatee nu bakka bakkatti nu bittinneessee nu keessa seenee akka nu eenyu hin jenne attamitti waan kana eeggannee deemnaa ammas tokkichummaa keenya yoo eegne malee akkuma Oromoon kanaan dura hammatee saba biraa hammatee jiru ammas hammannee eegnee yoo jiraanne malee ammas eenyuun keenya kuni wanta argamne kuni khatara ta'a waan amma argame kana beekuu qabna ijaan akkuma arginu kana sammuu keenyas hojjechiifnee sammuu keenyaanis beeknee maali jechuu qabna wal gaafachuu walirraa dhagahuu qabna isla warri muslimaa diinaan islaamaa diinaa hundaati diinaa hunda hammatee taa'u diina obboleessummaa ummata islaamaa hammatee ummata biraallee akkaataa diinaa isaa qabatee akka jiruun akkaataa hammatee akka jiraatu lakum diinukum waliya diin rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa darbanu dirciin isaanii yahudii biratti eenyu ta'ee jira maaliif jechuun wajjiniin amma yahudaa wajjin attamitti kan wajjin taa'an wajjin jiraatan kan argeessu ani fageessu tokkichummaa keenya adaraa isinii jenna hammannee waliin jiraannee wal jaalannee amantiidhaan otoo waliin foyin maqaa ofii waliin otoo hin kaahin warra alaa dhufee nurratti hojjetu kana immoo sammuu keenya hojjesiinee badhannee ija keenya tokkoon bicha otoo rafin ija lamaanuu otoo rafin ija tokkoon eegaa ija tokkoon rafaa akkanatti wal eeggachuu qabnaa jedha amaanaa jedha adaraa jedha yaa Oromoo tokko tahataanu yaa Oromoo wal habeeknu yaa Oromoo aduwwee keenya xalaatii keenya yookaan immoo diina keenya habeeknu isiniin jedha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hayyoota nu dura jiranii fi hoggantoota keenya haa kabajnu fuulduratti sabaafnu qabxii jodhasiin kun maaliifan jedhe Oromoon kan inni miidhame gaafa duraatu hayyoota isaatii fi hoggantoota isaa keessaa rukutan Oromoon jaarraa 16ffaa kan inni milkaa'u kan inni qabsoo isaa bakkaan gaachuu danda'e gaafa hayyootaan bulu gaafa hoggantoota hogganu qabudha sana booda garuu gaafa hogganaa dhabee hayyoota ittiin deemu dhabu achumaan rukutame wanti diinni jalqaba hojjete hogganaa isaatii fi hayyoota isaa rukute san booda hogganaan tokko ol ba'uu ka'u hayyuun tokko ol ba'uu ka'u numatu diinatti ta'ee hanga hammaa osoo rukunnu boodatti hafuu dandeenya ammas wanti uumameera badiisa ta'uu bu'aan isaa darbeera dhiigni obbolaa keenyaas dhangala'eera haa ta'u badiisa na tasgabbiin furraa hayyoota keenya dura jiranii fi hoggantoota keenya dura jiran kana tasgabbiidhaan haala nageenyaatiin fuuldurumatti ol baasaa hadeemnu malee hin rukunnuun isiniin jedha qabxiin lammaffaan immoo Oromoon bahaaf dhiyaa kaabaaf kibba jirru tokko haa taanu dhukkuba isa tokkootiif inni tokko halaalatu rakkina isa tokkootiif inni tokko hagaddu beela isa tokkootiif inni tokko waliin habeela'u amma Oromiyaa bakka garii nageenya jira bakka garii jeequmsa jira naannoo akka dhihaatii fi naannoo kibbaa keessa jeequmsatu jira Oromoon guutuun warra kanaaf furmaanni maa inni hayyoonni keenya hundinuu furmaanni jara kana maa inni lola kana dhaabsisuun hin danda'amu dhiiga ilmaan keenya achitti dhangalaaru kana dhaabsisuun hin danda'amu laata isa jedhu tokkummaa keenyaan furmaata waliif hataanu waliif hayaannu isa jedhuudha dhumarratti homtan isiniin jedhu akka muslimaatti immoo taatee hamma uumame kana taateen kun gonkumaa amantiin laallatu sochiin kun gonkumaa waa'ee amantiitiin hariiroo wahii isin qabu qabaachuus hin danda'u gochi sochiin amma socho'amaaru kuni dhimma saba ilaallatudha dhimma saba ilaallatu kanammoo warra amantiitti jijjiiruuf yaalanii dhufanii masjiida guban yookiin quraana kaleessa tartaasan kana warruma dhuunfaa sana qabne tarkaanfiin seeraa itti haa fudhatamu malee karaa amantiitti akka hin jijjiirre ergaa jedhuun qaba galatooma. Akkuma beekamu gaafa mootummaan harka Oromoo galurraa jalqabee nagaan arganne argaa jirtan maal ummanni kun ummata biraati maal sababni maaltu taa'ee wacaa jira kanas dammaquun
ija 3 4 5 fa'i ilaaluun dirqamataa maaliif achirraa jalqabee wacaa jira hoogganaa abbaa waraanaa ajjeesuun biyya kana biyya jeequmsaa taasisuun ga'ee qooda eenyuti gumaata eenyuti kanaaf inni sun arras inuma jira waan ta'e jennaani yoo har'a nu yakkan jennee nutti balleessan jennee yoo nuti kaanee jalatti garagalleerra ta'e ofuu dhabna inuma jeeqamna biyya kana ngoolla malee wanni jarri booressuuf akka nuti qulqulluun dhugne jecha malee mootummuuf miti kana beeka maaliif jennaan akka hin mootomne of beeti anaa jiru si'ii jiru isinii jiru abadan gonkumaa kana jala saraa akka itti mootoman hin jiru garuu jeequun danda'u yeroodhaaf kanaaf hooggantoota jijjiiramaa isa dhugaan gubbaa sanarra jiru hanqafannee sa'atii qabannu keessa jirra yakka jaraawoo qabaatanii ibsa jaraarratti nutuu ibsa jarrii baasuudhaa deemu irratti illaan walii galeedhaan furanna mana cufannee akkuma jenne sana bakka sanatti kanan dhaamachuu barbaada maayii irratti galatoomaa barbaada.